Naafi inni kun hedduu isin gargaara. Kana ganama ganama daffistanii aannan wajjin osoo dhugdan hedduu bareedaadha. Furdin laafis akkasuma السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء معرفوني أكم جرتني هردوتا تداوتو تسانتي أوروشو هندو ما كيسانو بكم جرتني فيها كم جرتني تنجين نقولنا لك أو جتشا دس دبي بيتن جراحة دم مالك أو تلو تجتشون كيسان هنا فو فيديو هدو سين فيدا جد يادو الرافع يدمتين لجد كان أبديك أبو نمون هدو كيسان نجافتها تورتني يعني كاي رباي كانوا جدو قافلنا موتارات هندايتي دا مالي في نمون مرات كيسان هاجافة مالي نمون هدو الرافع يدمن جد وان أبديك أبو في بكتوكو تسيك أبدي كان سندي بسجتشورا إنس ما لو جتني نمون هدوني أنا كن إيجاك أبا أني قالوا جتني قبل هدونا قافة تجتشو فردتشون بربادا كيسة تقبلين كي كشمراني من أربعة كيس جرتان يو كان جلو ديران فيدو متي ديراسن فيدا دايما نسن فيدا وانتو فيتاميني أكاسمو بروتيني في كربوهيدراتي وانتو تك أبو دا نيات هدو مدارا ما أما كنا فيدو بربا كيسة تقولا كيسة تمو لوزيني أما كنا إجارو برتاريتو يو فيا في اللي هدو كم بربا كيسولا warri dhiiraa akkasuma dhibeelee garaagaraatii fi maal akka ta'e gadi fageenyaani doktoroonni hedduulleen karaa feesbuukiitiin ramadhasaa turan achirraa hubannoo qabdan jedhee abdii qaba. Kanaafuu waa hedduu qabadhee isin dhufeetiin jira. Obboleeyyan kiyya shamarranii waan hin jedheef immootuyyuu namoonni hedduun viidiyoo hedduu dalageetiin jira obboleeyyan kiyya. Warroonni ani daa'ima guddisaa ani maddaamin koo bahamtuudha baay'inaan mijaatu viidiyoo hedduu hojjedhe irratti jechuudha. Nyaata kan hunda kushiinaa seenee dalagachuu hin danda'uuti. Wanta suuqa irraa bitadhunaaf hojjedhu warroonni jettanii hojjedheen jira tokko viidiyoo tokko irraa hojjedhee jira jechuudha. Waan magaalaa irraa bitattanii itti fayyadamuu dandeettan kilaasii keessan kaawwattanii viidiyoo kana duubatti deebi'aati daawwadhaadha. Akkasuma viidiyoo kaleessa hojjedhee jira. Viidiyoo hedduu isin fayyadu garuu namoonni hedduun hin ilaalle sa'aatii badaa gallakkisee namoota hedduu bira ga'uu hin dandeenye. Kanaafuu viidiyoo san sirriitti daawwadhaadha. Warroonni garaa gogiinsa garaa qabdani hanqina dhiigaa qabdani qardhaa taatanii hedduu isin fayyada. Viidiyoo har'a qabadhee dhufee fi viidiyoo kaleessa hojjedhe kana irra deebi'aa ilaalaa isiniin jechuun barbaada. Innis maal akka ta'e hanga xumuraatti olaantaa sirriitti hubattanii obboleeyyan kiyya wanti hundumtuuyyuu haadhuma jalqabdee boruma jijjiiraman argitu. Tuttura keessadha wanti hundaayyuu kan faayidaan isaa argamu waan ta'eef iyyuu irra deddeebi'aatee fayyadamaa ji'a tokkotti ji'a lamatti keessattuu akka ji'a tokko lama yoo fayyadamtan jijjiirama argitan dhugaa rabbiin isinitti hima jechuudha. Viidiyoo kaleessa sirriitti daawwattanii kaadhaa kanallee akka xumuraa daawwadhaa isiniin jechuun barbaada. Isinitti hin dheeressu asumaan gara viidiyoo qabadhee dhufetti isin dabarsa. Warra naraa dhuftan immoo na dhufu baga nagaan dhuftanii chaanala kanaa maatii ta'uudhaani mallattoo olitti ragalchaa viidiyoon guyyaatti an lakkisu waa'ee fayyaa irratti warroonni asmii qabdanii marsaa lagoo isin dhufu isin dhukkubu dhibee tiruun jedha dhibee coggaarraa warroonni qabdan waan jedhu viidiyoo hedduu hojjedhee jira. Viidiyoo kan jedhu jala gaddeematii chaanala kiyya jala hedduu hin argattanii irraa fayyadamaa fayyaa argadhaa isin jechuun barbaada. Asuma gara mata duree kiyya kadhaatti isin dabarsa. Turtiin keessan na wajjin haa ta'uu galatooma. Kina obboleeyyan kiyyaa wantoota kanneenidha kan isin irraa fayyadamtanii akkatatti fayyadama isaatiif immoo maqoota isaa tokko tokkoon isinii hima. Inni asitti argitan kun gaa biraatiin isuma kana. Garshaa isaa yookaan immoo qodaa isaa maaf fidda jechuun keessan hin hafu akkasiin suuraa warroonni duraan hin beekne ilaaltanii suuraa irraa kaafattanii itti fayyadamtanii fi afaan ingiliffaatiin ooteessi jedhama waayit ooteessi jedhama afaanii arabiitiin immoo kabtanii yookiin shuunfalleen jedhanii mana tokko tokkotti kabtanii dheeraa caalaatti kan beekamu jechuudha. Garuu isin suuraa kana warroonni dura mana hin qabne warroonni mana daa'immanii hojjettanii mana hin dhabama jedhee hin yaadu mana shamarranillee shamarran hedduun fayyadamanii. Kanaafuu inni kun hanqina dhiigaa warri qabdan faanti keessattuu akkasuma gogiinsa garaa warri qabdan mana sagaraa torbetti al tokko faana madeemu jira. Inni kabtanii kanaafi inni kun hedduu isin gargaara. Kana ganama daffistanii aannan wajjin osoo dhugdan hedduu bareedaadha. Furdin laafis akkasuma gahee guddaa qaba jechuudha. Daa'imman yeroo hedduu nyaachisan biyya arabaatitti guddaanis akkasumatti fayyadama. Garbuu faayidaa isaa waa tokko lama jedhee isinii himaaree garbuun kenna. Kanaafuu inni kun garbuudha isin jechuu barbaadeeti. Inni lammaffaa kuni ochololii yookaan immoo lawuziidha. Lawuzii kana firee isaa qofa miti kan dhallee argattanii kanadha kana fayyadamtan akkuma suuraa irratti argitan kana bareedaadha. Isinoo argatiin garuu isuma fireedhaa kana bittanii itti fayyadamtanii jechuudha. Walitti dabaltanii lawuziinis akkasuma warroota dhiigaa qabu vaayitaaminootaa fi pirootiinii akkasuma waa hedduu waan of keessaa qabuu fi hedduu lawuziin sirriitti isin fayyada. Doktoroonni hedduu sirraa hojjetan akkuma isin jechuuf yaalatti anis viidiyoo tokko irraa hojjedheeti jira. Kanaafuu lawuzii sirriitti itti fayyadamaa isin jechuun barbaada obboleeyyan kiyya kan shamarranii keessattuu hedduu isin fayyada. Dhiirris akkasuma jechuu barbaadeeti. Inni lammaffatti argaatan jirtan kun temera firee isaa keessaa kan xarafatti baasee jira. Inni kun immoo dhama isaa kan foon isaati.
Kanaafuu temera kanallee kaawundumni keenya iyyuu faayidaa isaa hin beeknaa ganama aannan wajjin faallee yoo dhuddan temera kana hanqinni dhiigatiif hedduu isin gargaara akkasuma furdina irratti immoo iyyuu gahee guddaa qaba. Libnaa jedhan saffaa wajjin fayyadamaadha. Yoo wantoota kaawwanni argachuu baattan libnaa wajjin warri daa'imman guddistan keessattuu jechuudha. Temera kana libnaa wajjin fayyadamaadha. Dhuddaniin isan nyaatan jechuudha. Inni kun muuza. Inni asitti argaatiin jirtan kun immoo yuugaartiidha. Gama biraatiin aannan itittuu biyya keenyatti jedhamu san jechuudha. Yuugaartiin kun bifa hedduun dhufa. Yuugaartiin kun bifoota hedduutiin dhufa. Bifa biraatiin jiraachuu danda'a. Naannoo garagaraatti anasitti roobiin beeka. Biyya Arabaa jirtan immoo roobii jedhaman fakkaate naannootti garagar ta'uu danda'a. Kana jechuu barbaadetti akkamitti kanneen walitti fayyadamnaa waan jedhuufi walitti daballee wajjumaan hojjenna. Akkuma asitti argitan kana kinoo makiinaa qopheeffadheetii jira. Jara kanneen hundaayyuu bakka tokkotti walitti qabee akka asiiraa yookiin akka juusateetti itti fayyadama waan ta'eef iyyuu walitti qabee walitti buusee walitti deebina. Temera akka barbaadan fayyadamuu dandeettanii anis namatti argisiisuudhaaf amma hedduu waan baateef irraa hambiseetii jira jechuudha. Maaliif nama tokko noo fayyadamtan hanguu nama tokko ta'u fayyadamtu jechuudha. Akkasuma harcee garbuu kanallee yookaan immoo iyyuu Otessi kanallee akkuma isin qabu fayyadamtanii akkuma giyaasaa keessaniitiin jechuudha. Bifa kana sirriitti waliin geessanii Kino daakee xumureetiin jira jechuudha. Temera waan of keessaa qabu bifa isaa sirriitti jijjiiratee jira. Hedduu immoo yabbuudha. Kana fakkaata jechuudha obboleeyyan kiyya karaalee kanaan itti fayyadamuu dandeessanii. Karaaleen birallee karaalee itti fayyadamtanii hedduu jira. Waa hedduus immoo viidiyoo duras dalageetiin jira. Akkanatti dalagattanii furdina fayya qabeessa ta'ee sa'aatii kan fayyadamne jechuun keessan hin hafu. Fakkeenyaaf akkuma duraan isin jalatti fayyadamtan sa'aatiima booda fayyadamuu dandeessanii. Yoo akkasitti ta'e immoo harcee garbuu kanaa fi shunfaa gara biraatiin shunfaa yookaan kabtanii kan immoo aannan wajjin yoo kan fayyadamtan ta'e ganama subiillee akka irraa kaataniin burcuqqoo tokko yoo dhugdanii wanta akka rakkoo hin qabu jechuudha. Maaliif gogiinsa garaa faa yoo qabaatanii isin jettan garaa qullaa sanitti oo'asa yoo kan dhugdan ta'e akkasuma mootuyyuu temeraa fi liban jedhaman fakkaatan mofiraan qabu yeroo biraa fideetiin argisiisa. Temera kanaa fi libina yoo fayyadamuu barbaadanii ganama garaa qullatti fayyadamaadha. Garuu nyaatota kaawwinni wantoota akka furdinaaf jedhee ka duraan dalagee fi wanta akkanatti walitti makee dalagee kana sa'aatii booda fayyadamaadha. Maaliif furdina garmalee yookiin wanta akka borciidhaaf akka isin barbaanne kalee kanarratti furdachuu wantoota akkasii isin fiduu danda'a waan ta'eef iyyuu furdina fayya qabeessa furdachuu barbaadan immoo sa'aatii hirribaa sontaan sa'aatii hirribaa akkaataan sa'aatii booda sa'aatii akkasii isin fayyadamuu qabdan jechuudha. Daa'immaniif illee hin fayyada keessattuu immoo shamarran akkuma isiniin jedhee namoonni kan argan jettanii na gaafataa turtanii viidiyoolee hedduu keessa tokko manatti argachuu hin dandeettan jedhee yaada. Kanaafuu viidiyoo nadhaatii qabadhee isin dhufe kana fakkaata ture akka isin gammachiisu akka irraallee fayyadamtan abdii qaba. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan immoo tuyyuu maatii ta'aadha. Mallattoo olitti ragalcha akka wanta galaafii isin irra buufachuun dagatinaadha. Akkasuma obboleeyyan kiyya laayik osoo hin tuqin hin bayinaadha. Obboleeyyan keessaniif viidiyoon kun fayyada jettanii yoo yaadda sheer gochuun dagatinaa turtii.